شيء نبني اسمين بلاوي أستاذ كاليد أستاذ برتي متنا أيه ايوه ايش أيه أكاس ترى وجين أزورة ديما ترى بكام يرجعوا خاونسا ونندينو خاونسا رجعوا يجار أما نبني فدي دعكرورا تاجرسي سجرا ماله دعكر سبر باتشي سوسن أما دورا وني مانا جاي لعلمه خوني خناف جهاد جامه جيراني ساني جيراني جولة تنا خفول دوراتيف وني مرتاح تو كلنا أما دورا لفقبته إنجلو تورا توكو أكيد جورت أمله غلا إنسان غلا توم فتشو بربانو خالد عنقت أمورا يرو غرتة إني برنوتة أموره فايدة إذا أرغتوتي فرنة نوتي أكا بيرو مسوم أورومياتي نبرسيبنا خجامسان أبجمو بابا دولا دانو رافو دتاني جراني إدي غرتة خنوادا نوغلاني جران جتودا أمو خنوادا إذا واي خالد ماله نمني هذا بودن أبام برجراتشو بودن ركن الرجل خالد كفامت ماتي تو خالد جلجرا واي خالد را دبچو جرمله واي جولة تنا راتا كان دبني ركون خالد را دفته جولة تنا في اللي ركو خبتي غرتي ركورة تاتي چوبورو يو خالد اسي غتي ديمه اكما الراحاتي ثاني إسان غتي برادم أكاسما جرسون خرا خالد وفخنا يو خالد دبن إسان اللين ركو كناتو سامودته يجوا يو خالد دبن خناف خالد كفرتي تيفتشو سنتين إسان خناف اللي وان سلا برباچسو بورا هندي دراجه چورا بورا را ديگر سبرباج جولن تم هگري جولة تناون خنتا بروفوان جاموسن اتيان سلا نما غرتي فراتو أكمل نسدور سرنجة توكو واي ميدان نياتاتين نمني نوبر غارو جرات لما دا واي برنوت إسانيتين نمني أن فراديتن جرجة ويو جرات سدفرتي واي بورا منا خانغرتي الرافو يسني بكغلم غدو دبري مس منا دلدلا هاتاو منا جرينيا هاتاو mana gartee waa xiqqoo ifiin gargaaran iddoo biraati raayis namni harka jechuudha namni baay'inaan waa deeggaru har'a ijoolleen tun yeroon isaanii tun yeruma takka dhuftee carraadha yeroo tana keessatti akka nama tokkotti akka nama rakkate gargaaruu tokkotti bulchiinsi magaalarraa karaa gartee ispoonsara takkaa'u uummata keenya qabiyyaalaa jirurraa hawaasa namummaadhaaf ijoollee tana gargaaru jiru haala jirurraa mana tokko ijoolleen tun yoo argattu taate jireenya isaanii boru ni gurguddatti ijoolleen tun jechaadha yoo akka kanaan itti fufee abbaan kun jireenya biraa jaaree jira akkasuma isaanis egaa jireenya akkanumatti nafan ijoollummaa tanaan ni guddatanii hiree barbaadan hiree isaanii tan ammoo yoo ka'umsa kanarraa waa argatan malee boru hireen isaanii kun murtaa'uu hin danda'u waan ta'eef akkasitti odoo itti fuuldura isaanii itti yaannee egaa bu'uurarraa deeggarsa barbaachisan isaanii goone irra caalaa bu'aa tahaa fi ammoo warri waan qabu nu gargaare hundi isaaniitu haa galatoomanii jechuudhaan barbaada egaa isinilleen sagalee teenya fuutanii ummataaf qooduudhaaf isinin galateeffadhaa baay'ee galatoomaan isinin jaa galatoomaa isinilleeni nutis dubbannee jirra waan akkaawuntii san hin gaafanne natti fakkaata ganaadha miti haaluma dheengadduma haasofne garuu kalee moo dheengaddasa kaleedha kaleessa haasofne kaleessa waan san irratti jabaadha dhugaa dubbachuudhaaf galatoomaa wallaahi galatoomaa rabbiin xiqqaa keenya obboleessa keenya xiqqaa kanas rabbii haa jajjabeessu namni usukun ani garana balleessa wallahi namni hongise namni gaafa callisu keessa isatti maal akka qabatu rabbiitu beeka beetani mucaan kun nama callisaa
rabbiin jombeek wanti haadhaa tunaanii xiqqishoo garaana balleessa wallahi hiree mucaa kanaa yoo amma tattaafannee hundi keenyaa akka oromootti akka obboleessatti akka haadhatti wanta isaa kana fala ittiin godhin ni irraanfatama maqaan isaa boode jechuudha akka amma magaalaan guutuun akka Itoophiyaatti Kaaliid jedhamu kanaa miti booda namni hundinuu irraanfatama saa qaba namni hundinuu saa kanatti nutis akka namummatti maddii dhaabbannee waan isa barbaachisu qabnurraa goonee fi namni biraatis qaburraa godhee fi saa kanatti wanta tokko yoo hin godhiniif booda khabraattu dhufa ammas rakkoo biraattu dhufee rakkoo biraa irraanfachiisa jechuudha. Kanaafuu wanti isaa kun hatattamatti warroonni ispoonsariillee seentaniif waadaa seentaniif illee waadaa keessan galmaan gahaadha. Warri ni barsiisneettaniillee akkasuma wantummaan seentan hundinuu waadaa keessan galmaan gahaadha. Ustaazni keenya immoo warra waadaa seeniif san hin beektan waan ta'eef mucaan kun xiqqaadha dhaqee gaafachuus xiqqaadha haasawa guddaa haasawuufis xiqqaadha. Kanaafuu isin akkuma abbaa akkuma amma bira dhaabbattan kanatti rabbiin jazaa keessan jannataan isin haa kafalu akkasumatti warra waadaa seeniif san jala gabbuu haati gaafadhaaf hime ayaa murtii carraasii kanneen jira bagana gaadhu. Amma ki bagana gaane dan akkam jirtan salaam alaykum ustaaz hundi keessanuu nagaa amma dama maki lama anyway walirratti ta'u maki kanin je ma ucaa kana barbaanne dhabne halkan tokko halkan guutuu ta'a bulle isa barbaanne harkachuu dadhabne tokko farti gaafii na gaafachuu barbaadu kanatti coverage media kanarratti waan deemu jiru irraa abbaan duula gammadaa mucaa kana live isaa guutuudhaaf jireenya akka barsiisuudhaaf fudhateetti media kanarratti odeeffamaa ture first of all lammaffaa akka waan gargaarsi mucaa kanaa gadhametti guyyaa tokkoof odeeffamee ture sanboota wanni deebi'een jiru sadii Khalid harkachuudhaaf yeroo hedduu yaalle ana Mu'aazii obsaa bayaanii dabbaalii nama furiin taane waan gaarii tokko akka dandeenyutti akkuma nama kana dura nama gargaarsaa turetti waan gaarii tokko godhuuf fi yaannee turre akkachuu dadhabne anyhow gama kan keetiin dhufee jira ammumaa bar nama kuma shan as jira challenge maqaa shii bashan shanii yoo qopheessaniif asumatti bakkuma kanattu bar akkaawunti masala as gubbarratti ala fuula kiyya kana gubbarratti barreessite akkaawunti as gubbarratti ta'a qarshii dhibba shan yoo challenge goone yoo gaafiin bakkuma jira gaafii bareedaadha bakkuma namni jiru maaltu jira seente qoy siifin hima gaafii bareedaa jettee amma laal namni keenya xiqqaas gargaaru guddaas gargaaru amma fakkeenyaaf mana kanatti dhibba shanis guuru miileenas guuru gargaarame jedhamee maqaan irratti maxxana mucaa. Tokkoffaa maqaan akkaawuntii isaaniitiin isaatiin jiru ustaaza keenyaan jira namni keenya immoo amala ni beekta ustaazni keenya ni fudhata ni deebisaa na gaafate sii fixa murtee ustaazni keenya waa godhataki maal godhaaf miti nu caala isaantu bira dhaabbataa jira jazaakallah. Namni keenya immoo hin beekta murtii guutuu gargaarsa keessatti kan kuma dooraala kuma yaade dhibbuma lama kanneetuma firraa ta'a jechuudha. Gaafa immoo maqaan obboleeyyan sadeeniitiin ta'e kuma sakkittii sanni kanna jechuudha. Sigalee akkas haa godhamuufin gargaarsi amma akkan taane godhe jechuudha. Tokkoffaan sanii lammaffaa immoo hundi keenyaa viidiyoo hojjannee akkuma nama kamittuu miidiyaa gurguddaa irratti IBS irratti akka Itoophiyaatti dubbatamaa jira waan ta'eef IBS TV irratti yoo kan dhiyaatu ispoonsara gurguddaa harkata. Waa'ee abbaa duulaa keettee immoo gaafadheen ture dhugaadhaa bikka sharaa keessa jechuudha. Bikka taaziyaa dhufee nu dubbisee jira jedhan. Istiil hanga kutaa sagalii barsiisee sanboota biyya alaa geessuudhaaf. Kaalid immoo wanni inni jee obboleeyyan kiyyaan adda bahuu hin barbaadu amaanaadha anaa fi biyya alaa deemuu jechuudha. Sani jechuudha. Warroonni immoo silkii na gaafattan biteen jiraaf gaayis isin garsiisee ture reefuun tanaa silkii biteen jiraaf warra as jala na gaafataa jirtan akka nama tokkotti bilbiltanii dubbisuu hin dandeessan jechuudha. Na gaafataa jiran. Silkii baga bitteef tokko farratti silkii baga bittee fi talamaffaa mucaan silkii irratti illee fokkos akkan goone yeroof malee barumsa akka jabaatuu fi sadaffaadha obboleeyyan kiyya amaanaadha. Amaanaa jechuun yoo inni biyya alaa san deemee barate obboleessan kana survive godhuu danda'a jireenya isaanii seef godhuu danda'a inni nu kan ijoolleedhaa itti himtan kuni namuu maatii fi makiinis manummaa isiitii deemuu takka feetee kadeemte jirtu itti himtu san obboleeyyan yaddaboo namni fedhee deemin jiru daa'ima inni waan kana bira hin geenye kana itti himuun geenye deem baradhu yoo jedhaniin deemee baratee dhufu. Akkuma nama darasummaa deemee naannoo tokko deemee baratee dhufuuti kun akkasitti hubatamuu qaba. Jireenya barumsa gaarii biyya alaa deemee sadarkaa sanitti baratee dhufee jechuun isaa miti naannoo san guutuu gargaaruu danda'a mucaan kun kanaaf akkasitti naa hubadhaadha. Amma wanni proomisa sii galu
Agenda coverage guyyaa tokko akka nama geeba taphatu qabnaaf mucaa kana. Mana abbaa fedhetti haa ta'u anna beekta. Kan inni ta'e eenyu birattis ta'e makii biraa haa ta'u rakkoon qabu. As teenyee wal geenyee namni waa'een kaalee na dhimma na dhukkubsa natti dhaga'ama jiru. Bakka kanatti wal geenyee anis nama gama kiyyaan jiru fidee namni hundi nama waliif finnee maaliif hin gargaarsinu at least account irra maallaqni haa ta'u mucaa kana. Waa kana dursa garuu la miidiyaa guddaa irratti akka ba'u fedheeti. Maaliif miidiyaa guddaan irra hedduun isa barbaadanii dhabaa jiran akka dhageenyutti seefuu lakkoofsa barbaadee wal garsiisa. No amma nuti amma kaluma haasofne waan kana kaluman harkadheen ani sallee dura achiin gargaarame akka Itoophiyaatti guututti haasomaa waan jiruuf wanti bu'uu qabu nama meeqa achi gubbarra deemee gargaaramee nama meeqa sponsora taa'ee nama meeqa wanti ta'e jechuudha. So akkatti irraa haasomaa waan jiruuf gabbuusnee gaditti wanti godhurra bika guddaadha erga dhaqee manni keenyas guddaadha abbaa fedhe caala gabbuusu barbaanneeti miti. Yaada kee fudhadhe kun miidiyaadhaas no yaada kee hubadhe akkamiin beektaa? Ammumaa osoo hin dhiyeessin dura fakkeenyaaf yoo seefuun boru dawwalee fi yaami akkaawuntii tam qabatee dhaqa. Qophaa'ee fi jira akkaawuntiin mataa isaa. Akkaawuntiin maatiidhaa wajji walitti hidhaa qophaa'ee jira. Akkaawuntii ni banama amma tiimee kalee tiimee jira ni banama jechuun ni banama. Okay, seefuun amma bilbiluuf illee inni mucaan gaafa guyyaa mijaa'e guyyaa lama booda ni dhufa jees akkaawuntii banatee dhaquu qaba. Akkamatti lafaa kee dhaquu miti. San akkaawuntii ustaazonni keenya hin bananii fi haa nu galatamuun ustaazota keenya nuuf galateeffadha. Namni nama tokko bira dhaabbatu jechuun waan xiqqaa miti isin galee. Waa'ee silkii irratti immoo gaafa deebinu silkii kan bideef as dhufee mucaan kun akka taaptaap jiruuf takkii immoo geemii akka taphatuuf miti. Mucaan kun nama sammuu qabu hin dubbanne malee ni callisee nama tokko tokko ha callisee hojjetu jira ha callisee dubbatu jira. Mucaan kuni akka taaptaap godhuuf osoo hin ta'in maybe amma fakkeenyaaf murtii guutoon isa dubbisee isaaf waa godhu yoo barbaade dhoo isatti osoo nama tokkotti bilbilee itti naageessaa osoo hin isa qofa dubbisuu yoo barbaadu ta'e isuma qofa akka harkataniif isin galee warri sponsora ta'uu barbaadellee kaalii dubbisuu yoo barbaadaniif silkii takka hin qabu yaa barataa kutaa 8 gaafa taatu silkii nam tokko namni gaafa kutaa 8 barattu silkii numa qaba namni kamiyyuu jechuudha. Sanumaatti yaadeetii jechuu barbaadeetii galatoomaa. Waan itti idaata yoo qabaatan. Ayyee ulfaadhaa kabajamaa akkam jirtu fayyaa keessanii uummanni jirtan hundi keessan namni 5,700 fayyaadhaa nagaadhaa jirtu siin jedha. Alhamdulillah nagaa kooti. Yaadi maakis baay'ee gaariidha. Yaadi murtii guutus baay'ee gaariidha. Mucaa kanaa fi gargaarsa amma becci goonee wanti xinnoo jalqabne booddee gargaaramee dhamee dhiifamaa jette maakiin yaada gaarii baay'ee gaariidha. Kan seefuuf waan ta'u ijoolleen immoo jira koomentii barreessan jirtu koomentii keessa ilaalan ture seefuuf waan ta'u maal jettanii seefuuf waan ta'u yoo ta'e amaariffaan kan inni dhiyeessu namoota baay'ee irratti hirmaata Itoophiyaa guutummaatti irratti hirmaata isinii galee miti kan afaan Oromoo ta'es kan Oromoon taanes ajandaa ta'a because mucaan kun borillee suuraa isaatiin illee promooshinii hojjechuu danda'a sii galte miti amma seefuuf waan ta'utti dhiyaate jechuun suuraa tokkitti makaa'eetiin promooshinii guddachuu danda'a mucaan kun waggaa 2-3 booda sii galte maaki amma garuu gargaarannee birrii 500 birrii 200 maaloo minaamin yoo jennee gargaarameera ne dhiifna sii galtemi sinii galti miti kookee koo sinii galaarti taaptaap godhaa sinii galaartu. Dhaggeeffadhaa qoy seefuun hin ta'u maarreen hin ta'u jen as biratti waa'ee gosummaa ta'ee waa'ee gandummaa haasawaan jiru waa'ee mucaan kuni boru ilmoo xixiqqoon isarratti kufti obboleettii yaatiin gargaartu booda wanti guddaan mucaa kana bu'ee manas harka maybe achirra yoo bee mana Oromoodhaan nuti wal beena bar manas harkatu danda'a sponsora namni akka Itoophiyaatti irraa haasawamaa jira waan ta'eef namni mana sponsora ta'uuf harkatu danda'a nama hedduu achi gubbarratti bahee sponsora baay'ee harkate waan ta'eef carraa qabu kanatti gammadaa shoo bira haa dhaqu seefuu bira haa dhaqu miidiyaa gurguddaa bira haa dhaqu tokko kana jechuun lammaffaa immoo ustaaza keenya na dhagaa jirtanii mi galatooma. Wanti naan jechuu barbaadu yaa ustaaza keenya ijoolleen tiktaakariin dhuftee akka viidiyoo kana booda waraabne jechuu mucaa kana hundi isaaniitu bu'aa isaaf buusaa jiran tokko hin jiru. Miidiyaa isaanii guddifataa fooloo isaanii guddifataa jiran malee. Thank you so much Mati. Thank you so much. Yaada bareedaa kanarra. Okay, mashaqqaa nama akkan taane mucaa kaanis mucaan ifiifuu gana haati ammarraa duutee ifiifuu mucaan taaziyarra jira. Kunis qabee viidiyoo waraaba. Sunis qabee viidiyoo waraaba. Kunis qabee viidiyoo waraaba. Wanta godhaan jiraniif still maallaqa buusan takkan jiran. Miidiyaa guddarratti sagalee ta'an jiran. Natti baat dirqamaa waraabsaa beektu deemna. Miidiyaa sagalee ta'an jiran. Of TikTok ittiin guddifachuu bar fayyadu.
miidiyaa guddaa tokko irratti Ase akka maki dhugumatti yaanni keessatti dabar. haasawa nama mursiisina maal taatan gaa'isa namni gisee haasawa nama mursiisa nama mursiistan. Dhiironni keenya kun bargis takka takka. Dhiironni keenya kun ni beektanii Oromoo dhiirti keenya tun gis takka takka wantidha. Diktaatara. Kanaafuu akka namni hundi dhufee viidiyoo hin waraabne kana booda namni miidiyaa gurguddaa yoo ta'e malee miidiyaa gurguddaan because isaaf dhiibbaa guddaa waan godhuu danda'aniif kana booda namni bu'aa buusuuf yoo jiraate malee ka bu'aa buusnee buseetuma bakka mararfatu qofa viidiyoo akka irratti hin qabne dhorkaa inni waan ijoollee ta'eef jechuudha. Akkamii? Waarni gisiitti kan nu danda'amu caaxinnaa kana. Qabanii jiran. Kan nu danda'a. Qabanii jiran kun kophaa yoo jiraate malee. Eenyu maqaan kee? Eenyu maqaan kee? Obboleessi kee guddaan eenyu? Khalidoo. Ati xiqqaadha moo? Xiqqaadha? Qotusuudhaati kadhumaa? Katti aanoo eenyu? Raadoo. Khalidoon hedduu isin jaalata. Nutilleen hedduu isin jaalanna. Tole? Anilleen isin jaaladha. Mashallah. Ayyee wanti dubbatanii jira warri gastii jirtan carraa isinii kanneen dubbadhaame. Dubbadhaati. Ayyee namni akka kooti baay'ee waan jiruuf ani waadaa kana sii galu. Waadaa kana sii galu gaafa akkaawuntiin banamu viidiyoo sadii nan hojjedha. TikTok, Facebook irratti. Keessumaa Facebook irratti viidiyoo. Viidiyoo turuutti nan dalagaaf gaafa akkaawuntiin gadhiifamu Facebook irrattis TikTok irrattis viidiyoon hin galamuma. Facebook gubbaratti illee hojjedhu anillee viidiyoon hin hojjedha murtii guutuun illee haa hojjetu dhiibbaa miidiyaa guddaa irratti akka deemu akkasuma immoo warroota dhufee isin dubbisaa jiru stiil Abbaadullaa Gammadaan isin dubbisee jira waan kanallee isaatti illee dubbatu nuti immoo akka isin dubbatu baattanii duula nama tokkootiin nam tokko miidiyaa tokko irra ni ba'a gaafa nam tokko duula gootanii wanti kun achirra bahuu qaba nama kamuu ni baastaa mucaa kana maaliif interview nuuf hin goone jee hawaasni kamuu yoo ka gaafatu ta'e ni baasa jechuudha. Isaafuu dalagaadha achirratti isa baasuun. Isni garee akkasi. Akkuma isin jettan nuti illeen dhorkaa turre miidiyaa bu'aan buufnee hanqata illee ta'u ka'umsa sagaluma fi qofa ittiin guddifachuun hin barbaachisu nutis har'a tola ooltummaadhaaniif qabnee wanni bakka tana hawaasni guutuun jechuudha. Odoo akka nama tokkotti hin ta'in nuti anamma akka horettiin bakka bu'ee jira. Akka hawaasaatti immoo ijoollee tana bira dhaabbachaa jiru nuti akka gandaa keenyaatti koreen dhaabbatteeti bira dhaabbachaa jira ijoollee. Kanaaf namuma dhufu hundaa'u faayidaa ijoollee tanaa ijoolleen tun gargaaramuun nuti nuuf gargaarsa akka hawaasaa wajji jiruu tokkotti nuuf gargaarsa waan ta'eef gaafachaa jirra. Kanarratti